Samii zee dhaatan dhaabee. Inni kun immoo amma haala barichaadha. Kanaaf baay'ee gammachuun kun namni jedhamee amma immoo dafeeruma qaqqabsiisanii akkuma barasaatti wal gaggeessuuf bareeda. Ulfaadha. Suma kana akka nuuf hubattaniif mata Mana dargaggoon hojjetunya teessoo godina shawaalixaa aanaa Gimbiratti dandabatti bal'aa haadha manaa shamarree boontuu Naggasaa Kiisii teessoo godina shawaalixaa aanaa Gimbiratti ganda haroo beekaaboo kutaa lammaffaa haala waliigalaa sirna gaa'ilaa kana kan raawwanne akka aadaa keenyaatti akkaataa lakkoofsa labsii lakkoofsa 79 muraa 2003 sadiitiin tokkoffaa jaarsoleen naannoo bakka jiranitti maatii keenya gammadachuu nuuf eeyyamanii lammaffaa nuyi hiriyoonni gaa'ila waliif jaallannee waliif eeyyamnee walii galuudhaan akkaataa aadaa biyya keenyaatti maatii ragoolee bakka jiranitti akkaataa seera maatii labsii lakkoofsa 17 hanga 20 jiruun kabajuudhaan ta'a. Kutaa sadaffaa waa'ee abbummaa fi bulchiinsa qabeenyaa hiriyoonni gaa'ila lamaan keenyayyuu qabeenya gaa'ilaa dura dhuunfaan arganne akkaataa labsii lakkoofsa 79 muraa 2003 keewwata 68tiin gaa'ila keessatti kan walii keenyaa ta'ee akka itti fufu walii galleera. Qabeenya karaa qaamana mindaa dhaabbataa qarshii 6,000 qabeenya karaa haadha mana goromsa diimtuu akkasumas qabeenya gaa'ilaa keessatti argamu kan walii keenyaa ta'ee itti fufuu waaniin waliis bulchina. Kutaa arfaffaa itti gaafatamummaa fi hiriyoota gaa'ilaa tokkoffaa nuyi akka namoota gaa'ila tokkotti waliif obsuu fi wal gargaaruu qabna. Lammaffaa bulchiinsa maatii ilaalchisee itti gaafatamummaa waloo qabna. Lamaan keenya iyyuu akkaataa lakkoofsa labsii lakkoofsa 79 muraa 2003 keewwata 60, 61 fi 62tiin mirkaneessuun waan nurraa eegamu walqixa gumaachuu qabna. Guyyaa waliigaltee gaa'ila kanaa mallatteessinii irraa eegallee akka lakkoofsa 1732 fi labsii lakkoofsa 79 muraa 2013 keewwata 11 bu'uura kan waliif ta'e kun seera duratti fudhatama ni qabaata. Abbaan dubbii
yeroo gaa'ilaa gama dargaggoo Darajjeetiin obbo Azmaraa Badhaadhaa gama shamarree Boontuu Kiisiitiin obbo Shumee Lammii yoo ta'an jaarsonni yeroo gaa'ilaa kun raawwatamu irratti argaman gama abbaa manaatiin Jirraa Burqaa Mul'isuu Amansiisaa jaarsoliin gama haadha manaatiin Kifilee Mul'ataa fi Gonfaa Raggaasaa ta'a. kanatti ansunimmoo yeroo beelaati qubeelaan qopheessinu maaliif dhaamsanii intanaa kana tokko qabsiisa shaamaan kun tokko qabatee haa ta'u achirra qabatee haa ta'u shaamaa kana qabsiisa Itti fufi nama jadi waan rata barbaade cimsitanii hin dubbatu qubeelaa kositti kaawwadhe inni jedhu zimjedheetiin hin miti qubeelaa jechuun waadaadha kakuudha gaafan rakkadhe waliin ganuu yoon quufa sin dhiisu yoon beelee sin dhiisanii qubeelaa kana walitti keewwatu kakuu walii galuu jechuudha amma duraan dursanii harka isaanii saduwwaa Waqa tol kaasanii nutti agarsiisu lachan isaanii jechuudha. Nuti immoo harka rukunnaa fi harka isaanii lachuu ol qabu. Mirga isa bitaa bitaa ol qabu. Akka ragashitu lachan isaanii qubeelaa isaanii harka akkatti fuudhanii nutti agarsiisu ol qabanii jechuudha. Lachan isaanii tokko tokko fudhatanii ol qabanii nutti agarsiisu. Duraan dursee poolisi keenya Darajjeenii qubeelaa itti kaawwata. Harka ishee ol qabi. Harka rukutaa, harka rukutaa. Ol qabi, sirriitti ol qabi. Obboleetti keenya boontuuni qubeelaatti kaawwatu. As gargashi. Harka rukutaa, harka rukutaa. Kan maxxansuun yeroo uffisaa qabna waan ta'eef yeroo uffisaa keenyatti fufnaa jechuudha.
Gaila, kawane bisere gamara.